Qopheeffadhee ka'ee kinoo biddeena asumarraa gadi waraabne amma akka ta'e hin beekamu. Ishii rakkoon qabu gara masqala deemuuf kaane waan ta'eef jechuudha. Uffanni kunoo ishii kana uffata bittiniidha. Xaaqaadhama xaaqaa isheedhaaf jechuudha. Siistarii kootii fi inni sun immoo shaamiziin abbaa manaa isheetii fi iddoo kana waxiidha jechuudha. Ashamaa hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqa isiniif haa baay'atu shunkurtii reebaa jirra. Muraa jirra. Biddeen asitti tolchaa jira. Biddeen tolchaa waxaa minaamin as keessa utaalaa maaliif yoo jettanii masqala deemuu fi siistarii bira jechuudha. Asitti ani biddeenan tolchaa jira. Akka kanatti jechuudha. Iddoo kanatti immoo foon muraa jirti mucaani. Foon muramaa jira jechuudha. Muraa sochoosaa biddeen tolchaa. Isheen immoo naa muraa naa qopheessaa maal bashechaa jirti. Qopheessinee xumurree deemna. Viidiyoo yoo natti tole hunduma isaa isinii waraaba garuu yoo natti hin tolle immoo maal gochuun hin danda'amu. Naala kanaan hojjechaa jirra jechuudha. Asii muruun akkuma jirutti itti fufa. Waan hundaafuu walitti kabbi godhee xumuree kunoo qophaa'ee jirra deemuudhaaf jechuudha. Wantoota na barbaachisan yookiin fuunee deemuudhaaf qophoofne keessaa tokko kun akkuma argitan biddeena, waxii, uffata, sukkaara bunaa jechuudha. Ani isa durii malee sammarraan fadheera yaada naa barreessaa garuu. Asitti siistariidha uffata bittinee baaqasiifnee achi immoo shaamiziidha. Waxii biddeena fi waxiidha. Bunaa sukkaara jechuudha. Qophoofnee jirra gara galgalaatti deemaa kan kana booda viidiyoo baay'ee waan waraabamu fakkaatu. Otoo hojjechaa jirru keessummaan nutti dhufee sa'aatiin nu yaalaa deeme jechuudha. So bifa wal fakkaatu gisee hundumaa akka aadaa keenyatti gaabii naxalaa akkas gin jijjiiruun barbaade waggaa kana gaabii fuunee dhandhee gaabii naxalaa jechuudha. Isarraa fi nyaataa fi bunaaf sukkaara. Gin baran ammoo qo'aay akkas jennee yaadne jijjiirree jechuudha. Baraan gaabiin hiika maal qabare. So akkas qophoofnee jirra deemna jechuudha. Isin yaada qabdan naa barreessaa waan isinitti fakkaate ani immoo akkam beekutti iyyaafadhee yookiin waan tokko miti dhugaa hin beeku dan biyyaa baay'isi bargit gin bakka akkanumatti jechuudha. Amma gara geenyee dukkana achi geenyee dadhabne isaa lamaa fi walakkaa wayii ture. Innaa haadha mucaatee xiqqoo yaanii labbi go'ee firaashii lama naa buusanii ani mucaa ishiin na faana deemte. Yaw mucaas na gargaarti jedhee kunoo ciisee ishii viidiyoo na waraabaa ture. Dhugaa waqa viidiyoo waraabannaa asii deemnu minaamina jedheen ture bakka. Kamumaafuu namni gara gadii taa'anii asii gangaladha kun akkanatti. Narraan laalina na eebbisa. Nah, lamaaniin keessa galuu barbaanneeti. Anyways, kun lamaaniin keessa gallee waraabaa jirra. Saamu'eel.
Haala kanaan gaabii dubdub godhanii qorruu akkatti nama dadhabsiisu dhugaa waaqa daandii deemanii naa gadi taa'anii. Anyways achi gahuudhaayyuu mucaa baadhee dhugaa waaqa sa'aatii lamaaf walakkaatti halkan keessaa jechuudha. Baay'ee suusum guyyaan sun ayyaana namni muluun guyyaa qidaameeti masqala kan deemaa ture. Maaliif jimaanni isaa tsoomii waan toleef jechuudha. So haala kanaan makiina dhabnee adagaa nyaachaa mucaan takkaayyuu hiriyuun dhadhee fuunee deeme. Achi hin geenye jechuudha. Sa'aatii lama walakkaatti hundaafuu achi geenye. Isa kana booda yoo natti tole nan waraabaa yookaan asumaan kana ilaalaa viidiyoo koo like share godhaa maatii koo ta'an isiniin jedhaa baay'ee.